qabna obboleewwan qabna dabaree mootuu nama kuma sagalee jiru kana keessa dubartillee qabna ilmoo dubartillee qabna isinii galee kanaafi yoo dhiira jidduu akka dubbii deddeebisanii waliin buusanillee homaa rakkoon qabu dubartii lamaan jidduu dubbii oofuun miskiina sababa dubartii wal dhabuun dubartiirra goranii mootuu dubartii xiqqeessulleen an akka mataa kiyyaatiin natti tolu erga dubbii kana fiddan karama nagayaatiin tamiidhame jettullee amma dubbii lama eegalee lama waliin bu'ee tokko miidhaa mataa yookiin dogoggora shayxaanni waliin buuse taa'u yookiin wal hubannoo dhabataa akkuma dubbii kiyaarree fi abdii dhiyoo kanaaf haa ta'u mala jedhuudha jidduutti fi waan dalagamee birrii wocitti ba'ee jidduu kanatti naa deebisuuf haa ta'u mala waan ta'eef karaa kanallee taradda'uu yaala deeggartoonni gamaa gamana kuni dhimma gandaati miti dhimma amantiiti miti ka wallole shamarran lamaanii hiriyyaadha kaleessa waliin jiraataa turanii yani mucattii Sumayyaa ta'uccuu diimaa sana beekullee baadhu so karama nagayaatiin isiniin finnuuf yaalla isin amma warri dubbii fiddan ani irratti isinii eegaa warri dubbii keessa beektan himataaf himatamallee wal bira jira warri guuza ufe mootu booda itti deebina waan ta'eef egaa abbootiin dhimmaa lamaa wal bira jiraatan itti nu deema warri dubbii jalqabarraa quba qabdan ka warri mana murtii federaalaa fiduu keessanii fi galatooma ulfaadha itti nu deema. Asli duraan dursee ulfaadhu qabnu kabajjee mana nuu banenne sagantaa teenya asitti ka mana federaalaa kana akka nuu bante ulfaadhu. Ustaad Abu Musaab isin dura eegallu ammaati akka reefu gartee qaceelfama reefu kana tokko jira bareeda kan naa turte rogo saniin du'aayidhaa fi onnaanis qaceelfamaa fi tartiiballee siinuu kannaa sanbooda nuti ija deddiimtuudhaan akkaataa dubbannu ni beeyta sannuutu kaa dubbatu beeka sanbooda ustaad itti deema isin nu jalqaba ammas isaan jira kanaaf viidiyoo liiga cufachuu jira viidiyoo cufra kun jiru cuf viidiyoo hundi keessanuu warra mana kana baga jiraattanii asli assalaamu alaikum Amin to kada gubbatis kan kristaanis yoo yaa babaaroo nagaa shama nageeni waaqayyo isiniif haa ta'u isinin jaa duba inshallah namni wal loluunis wal dhabuunis wal miidhuunis wal himatuunis ara tiktok irratti hin jalqabne haadhaa fi abbaa wal lola ilmaa fi ilmoo wal lola jechuun jireenya biyya lafaa kun akkanuma beeka akkanuma jiraata fayyaa argachuunis dhukkubsachuun dhabuun kun waanuma jiraata neecharuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana wal dhabuurraa hin deemu duba inshallah jarri lamaan kunis maqaan isaanii akkuma asliin jedhe Sumeeyyaadha. Sumeeyyaan seenaa islaamaa keessa seenaa jabduu qabdi namuu gartee gara islaamaa godhuuf maqaa kana filata warra maqaa sana jiraatu rabbi isaan haa taasisu jarri lachuutu guyyaa keessaa gartee islaamummaa irratti ilmi namaa hundi haa dhalatu malee maatiin amantii biraarra guddiftee gara islaamummaa dhufanii garuma shahaadaa irratti islaamummaa irra fudhatan dubbii isaanii kanarra beeku taatawwalis faraanis jidduutti dhaggeeffate irraa ture waliin haasawanii turan laayif makana irratti illee keessaanis himatte isinis waan himatame ragaa jiru wajjin hanqa haasawnu haasawanii gaa dubbiin galma goobaatollee duuba asirratti osoo anan ta'in gartee yoo nan gartee murteessoo osoo hin ta'in warri murteessu hin haasoitan dubbiin namarraa toltu qabdi waan shamaraa waan taateef luulaan nu iddoo jirti akka gartee duudaa Oromoo aadaa Oromootitti sin gaafatti eeysarraa wal bartan eeysarraa kaatanii eeysa waliin geessan maaltu walitti sin fide maaltu walitti sin buuse waliin jiraachuu turanii hanga biyya adda addaa deemanii isaan lachuutu heeruman alhamdulillah duuba waan isin jedhu seeraa fi heeraan deemuu qabna akkuma Oromoo waan isin jedhu isin dhaammadhu abbaan haqaas ni jira abdiinis ni jira luulaanis ni jira jidduutti ani waluma isin masirreessu malee hin gaafattan nama ragaa qabuun raga deemnaa jechuu kan ragaan qabne raguma san yoo fudhachuu didde ka kudhattis achi deemuun naman dhibdu manni murtiis ragaa barbaada yoo ragaa harka ol qabdee si kakachiisaa manni murtiinu dubbiin kun dhugaadha ragaan kiyya kun kan dhugaati ragaan qaba namaan qaba barreeffamaan qaba sagaleen qaban akkasi deema tokkoffaa waan isin jedhu dura rabbiin quraana keessatti gartee yeroo nu dubbatu gartee yaani almaalu wal banuuna ziinatul hayaati dunya qabeenyi kun jireenya faaya addunyaati suuratu shu'araa keessatti walaa tukhzinii yawma yub'athuun yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun yaa rabbii kiyyan xiqqeessin guyyaa ilmi namaa kaafamee fuula rabbii dhufu sanii jedhee nabi Ibraahim akkana kadhata waan takka jala lamaanitti waan hin dhaabu warri araara buusnus anaan dabalate rabbiin haa sodaannu lammaffaa dhugaa dubbadhaa isin lachuu Sumeeyyaa sadaffaa gartee fadha keeysan
gartee lubbuu teessan qabu kontirooliif godhu lallabuu dhabuu nutti hin lallabina jechoota keessan eeggachuu gartee gaarii fi hamaa dubbattan gartee wal kabajuun dirqamata waliin aarsina waliin abaarina maqaa walis balleessuuf hin deemina asirratti yoo gaafii si gaafatan deebisi gaafiin sannaaf hin galle jiita kara deebi yookaan yoo gaafii gaafattus please gartee jecha kabajaa please jettiin farajjiin akkasitti yoo gaafii si gaafatan deebisu gartee jecha afaan feete amaariffaa ingiliffaa haasawtus afaan sirrii gartee qubee sirrii haasa'u quba baastee gaafachuu kan hin lallabne kan hin dhaarre maqaa nama biraatillee hin moggaasina asirratti isin lamaan qofa maqaa haadha teessanii abbaa keessanii abbaa mana keessanii ittiin gaafatamu isin lamaan calla yeroo sii kenname seeraa fi heera kabajjee dubbachuun dirqama isin irratti ta'a warri gartee murtii kana godhus saayidiin qabatina sumeeyyaaf hin dhufne haqaaf dhufne miti hundi keenyaa'u gama tokko saayidiin qabannu dhaggeeffannee murtii tana arrumatti murteessuu baannullee arra irraa dhaggeeffattanii alalchitanii gartee dubbiin arra dhumuu dhabuu mala borimtii keessaan feetu dhumtan feetu asumarra gaddeebineef inna arrumatti hin fixamtu gaafii aliif irraa ilaa wassalaamitti gaafachuu ragaa wajjin dhugaa haa dubbatanii akkasitti eenyu gaadursaa inshaallahu ta'ala gama keessan dabarsaa asliin yoo itti fufee gaafii isaan gaafates bareeda yookaan lu'ulu'aa kannitanii irratti hundi keessanuu jarri kun hundinuu ragaadha guyyaa qiyama ragaa waan tokko osuma ragaa qabuuti himachuu wallaala osuma ragaa qabuu dhiyeeffachuu wallaala tokko nuti ammoo waan ragaa argine san irratti akka ilma namaa da'ifummaa irrinas keenyaan murtii isaanii kannine jara kana walii araarsine deemuudha gartee oromoo gartee warri islaamaatis kiristaanaatis kabajaan as jalatti osoo nama arrabsee nagaan jiradha namni qaamni hattuu hateen jiru hattuun wal hateen jirtu wali kannanii wal beekanii isinis amante hattuu jechuun tadeemtee nama jalaa saamtu hattuun waan sikkannan takka ta'a hattuu miti hattuun jechuun dirqamaan waan osoo abbaan hin argin nama jalaa fuudhamu kuni qaama hattuun maatii miti maaliif maallaqni kun kanname hangamii eessarraa ka'e jarri kun eenyu akkasitti takka takkaan gaafanne inshallah gaggeessina anis hojiirraan jira isinuma dhaggeeffachaa yoo natti tole yookaan isin ofalchaan isin jaa gama keessan dabarsaa inshallah. Fayyaade ustaata keenya mee asoon kara luulaatiin dabarsinu dura waan takkaan hubachiisa sineemaa dhaggeeffadha. Hubachiisni camaan obboleettii xiyyaa obboleen kee lameen sumayyaa lameeniif. Akkuma ustaanni jeetti wayita namni tokko dubbatu dogoggora feete waan ati hin qabnellee deddeebistee siinaa jettu haa himattu. Akkaataan misirritti himattu obbomaa beekaa miti. Ati dabaree ta'e eeggatteeti tan reefuun haan jettee sun tun tiyyaa mitettee dubbatta malee asoo isiin dubbachuu jirtu tana yoomiin akkana godhe tun akkana jettee afaan dubbachuun dhoorkaadha tun kabajaa dhabee kabla dhabee kabajaa nuun qabdu jechuudha waan kanarraa ifeegaa tan hin deddeebisu irra guddaa namoota bikka araaraa hedduu gisee argamnu wayita namni tokko himatu antana yoomiin godhettee tun afaan kaati lakkii akkasii miti tanaa jecha hanga namni sun humatee fixuu dhaggeeffattee naamusaan sanbooda gisee dabareen si geessatillee dubbattaa jechuudha. Tanam qofaan hubachiisin bira kaaddaa taa waliin harkuu teenya ragaadhaa wajjin suduudaan karaa obboleettii teenya luulaatti dabarra jechuudha. Ani wantan jechuu barbaadu isteeppiin asli dubbichi maal akka ta'e beektaa himattuun sumayyaadha. Yaanni wanti biraan jiru bakka utuu wantichatti gallee bareedaadha. Himataaf himatamaa waan barbaadde godhiiti amma oonir godhi ati nu ajajii abbaa baluu yaada kenni abbaa baluu jalqabi jedhiiti ofumaa keetii tartiiba nutti horiiti sanaan deemna. Marqoos yaada qabda. Lakkii ka yaadii dubbatamee ma jira. Inni guddaan akkuma isin jettanuu jalqaba sirna. Namni illee waa hubachuu fi sirnaan akkuma isin jettan wal dhaggeeffatanii haasa'udha. Inni guddaan dubbii hiiku. Wal jala hoocuun kun sirrii miti kun sirrii miti walirratti dubbachuun barbaachisu sa'aatii keellee seef gochaa. Akkuma godhanii manguddummaa ta'e Oromoo waan dadhabe qabu hin hiika. Abdii yaada dhaamtuuf qabda obboloota kee lamaanii. Seenneetu eegallee yaada kennan akka gidduutti. Yaati jarjaru min amalu shayxaan dubbiin hin dhumata rakkoo ni jiru. Mucattii deebisa. Lulu yaada qabda lulu'a. Ustaaza. Mucattii deebisa buute. Sumayyaa deebisa. Abdii Sumayyaa barbaade. Okay. Enu bu'e. Dhufte sumayyaan dhufte.
Abdi deebisi. Abdi jira miti. Tole Sumayyaa Abdi deebitee. okay. Lulaa deebisi. Okay, galatooma ulfaadha. Namoonni kuma 10,500 as jirtan kun hundi keessanuu warra kayrii dhageeffatee kayrii muree murteessuu warra koomentii kayrii barreessu rabbi isin haa godhu. Thank you so much ulfaadha galatooma. Sumayyaa Ambooti fi Sumayyaa Tasfaayettuu walitti mufate. Sumayyaan lamaan waan ummanni namni 11,000 isinii arge fudhattanii garaa walitti araaramuuf qophiidha. Sumee Ambo waan ummanni keessii arge si jaalate fudhattee ittiin araaramuuf qophiidha. Inni amantaa uummata nama 11,000 si birmatee dhufe kanatti. Eeyyena nama na Eka osoo citi garaa keessaa si guunirraa eeyyamamtuu ta'uu dhabuu keessa. Irra deebi'i. Ani heeyyamamtuudha. Ustaaza kamii Oromoo kam jalaayyuu ba'uu hin danda'u sin jalatti hin bula waan ta'eef waan sin jettan naaf ta'an. Galatoome ulfaadhu. Ustaaza dhugaa yoo waan ummanni keessii arge yoo dhugallee qabaatte yoo miitellee badii qabaatte waan ummanni kee namni 11,000 as jiru kun isinii arge fudhachuuf qophiidha. Ustaaz Sumayyaa Tasfaayee. Ini furadha. Galatooma ulfaadha ummata kiyya jari lamaanuu nuti ummata keenyaa olin jirru warri nu hordofaa jiru kun obboleewwan keenyaa abboota keenyaa haawwota keenyaa jedhanii jiranii hundi keessan eega waan isaan arganiin fudhanna jedhan isin immoo copy-link, share, repost godhaa membarii manaataa jarallee warra jiru hunda isaanii warra kayrii dalagachuu dhufe follow godhaa. Barakallahu fiikum ufillee warra repost copy-link, share godhuuf commentii bareeda barreessu follow wal godhaa jechuudha. Karaa kayrii irra deemaa jirta waan ta'eef karaa kayrii irra wal barataa jirtan. Tole galatoomi jalqaba ka miidhamaa kennina seerillee akkasii dura nama miidhame jedhutu iyyuu himata akka seeratitti Sumayyaa Amboo dubbiin sirraa ka'inatti fakkaata. Sumayyaan hiriyyaateeti akkamitti wal bartanii jireenyi keessan akkam ture maal irratti immoo wal loltanii dubbiin keessan miidiyaarra bahe gaggabaabsi uummataa ibsi. Ayyee galatooma warri nu dhaggeeffataa jirtanis warri as jala jirtanis dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamataan hin dursaa akka ishii wajjinitti wal barree feesbuukidhaan waan tokko barreessennaan dhuftee jalatti koomitii kennitee achi keessoodhaan adiina gaafattee na dubbistee achumarraa wal barree baada kana wanta jiru waliin haasofnee jireenya dhuunfaa keenyaa waliin mari'annee waliin haasofnee booda Kaayiroo deemuu dandeessaa inaan jette jechuudha. Awuroopaatti jalqaba Awurooppaa deemuu dandeessaa naan haala kamiin Awurooppaa deemuu danda'u sumee jennaan haalli itti Awurooppaa deemuu danda'an anasitti Kaayiroo dhaqxeetu Kaayiroo alayyuu inni galmooftee dalagaa mana madaamii dalagachaa anatu si galchaa anillee Kaayiroon dhaqaa abbaa manaan kiyyallee achitti dhufee Kaayirootti seera gaa'ilaa godhanna waan ta'eef yeroo sana na bira dhuftee waliin turra. Kanaafuu akkasiinaan jettee Aluma kanaani karoora duraan ishii mari'adhee wanta gochuu qabu tokko san mari'adhee dhiisi kun isin baasu kun hojii ariifachiisaadha naan jette. Yoon immoo isaa kaasuu barbaades bira taruun barbaadu tarii garaa sin quuquu danda'a. Ani nama islaamummaatti dhufedha maatiin kiyya natti dhaadataa yeroo eessatti galtaa jedhani. Sababa kanaaf jedheeni akkaman godha namni tokko immoo nama wayii jira mucaa wayitii ani garee quraana keessan jira itti waliin beeku torban lama baadan ani galuuf ka'ee booda na gaafatee ni kaasi godhadha naan jedhe garuu haala isaan beeku soda maatii kootiif jecha mucaa sana itti neeruma akkami jedhee garee warra nikaana godhu gaafachuu barbaadaaf jennaan sababa kanaan Sumayyaan natti dhufte. Jarjartee nikaan godhamiin duriyyee gandaatiif anatu Kaayiroo si geessa anatu biyya gaarii si geessa abshir Sumayyaan si faana jira naan jettee baada kana wal barree erga kana birrii 120 beerutii taa'een tiraansfaaritti godhe. Yeroon bira tiraansfaaritti godhu immoo bara 2025tti bari'uudhaaf jira. Achi gaafa maskaramii guyyaa 5 bara 2025 guyyaa sanbataa Itoophiyaa gale. Bara 2025 gaafa harbii isaa immoo dirqama dhuftee wal arguu qabna Finfinneetti naan jette paaspoortii kan keessaa warachuun qabaa. Anillee Kaayiroon deema waan ta'eef dhufuu qabda naan jette. Ergasii mucayyoon tokko Maareemaa jedhamti ragaadhaaf as jalayyuu jirti galchuu dandeessu. Ishiidha Ustaaz Haliidha.
kanaan achi nama lama hin beeku maqaa isaanii dagadheera jechuudha. Sadi ta'anii jiru dhiirri sadidha nuyi shamarran sadidha. Achi dhuftee Sumayyaan bootaa isaayyuu hin beeku Buraayyuutti bakka kanatti kottu naan jettee safara sanatti dhaqee wal arginee buna waliin dhugnee misaa waliin nyaannee haaluma gaariidhaan Sumayyaa gaggeessine. Anillee yeroo sanaa doolaara hin qabu jettee baankii irra deemaa jirtan immoo doolaara qabadheen jira doolaara 50tti kenneen karaatti doolaara 25 na gaafatonnaan doolaara 50tti kenneen baankii irra injooriin bakka ayyaa keeftaa dhodheessa baankii irra doolaara bituudhaaf deemaa jirtu dhiiste aliin fa'aayyuu ni jiru deebitee haala sagantaa tokko xiqqoo waan mana keessatti aliin fa'aa godhanii goonee Sumayyaa kana gaggeessinaa edda kana mana ustaas Faraan jedhanii ani hin beeku deebinee ana maareemaa jennee giishee jedhamti heerumtee jirti. Bulle jechuudha. Erga hachi bullee anis gara Hamboottan deebi'ee erga si baada Hambootti deebinee gurbaan tokko lakkoofsa kooddoo fudhateen beeku gaafa sana isaanum sadan sana keessa kan jiru keessaa na bilbilee Sumayyaan maareemaan immoo yeroo sanatti gaafa ayyaana masqalaa koottu Finfinnee keessatti Finfinnee dhuftee na fuutee ayyaana masqalaa warra kee biratti hin dabarsinaa naan jette. Achi maareemaan na waamaa turte. Sababa kana akkasumatti osoo jiru Sumayyaa yeroo hundumaa na bilbilti naanaa softii haalli viizaa kootii akkam ta'ennaan siifan hojjedhaman jammarree qoyi anillee reefuun kunoo manni naa qabame mana kireeffadhe naan jettee otuma akkana jettu ustaaza kana beektaa jettee lakkoofsa Arawway lakkoofsa biyya Ingiliz naa dawwalame. Sumayyaa lakkoofsi kun eessarraa Awurooppaa naa dawwalameen jedheen ay ustaazi kun si bahuun qabu Kaayiroo irraayyuu dhufuu baattee karaa Awurooppaa achi qaxxitaa Itoophiyaa irraa si fudhachuu waan danda'uu fi nama kanaan wal bareette ani Awurooppaa deemuudha. Yoon deemeyyuu nama kanatti yoon heerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama kamiinaa ta'a sume ani nama maatii koo irraa ari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani. Nama akkamennaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli viizaa kootii akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatani ustaanni kuni nama hundatti garaa hin himatan garuu ustaasa kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma sin dhiisu nama gaariidha garuu immoo Kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa fa'a lafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo ennaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa Kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhageen nan ishii amana haala kana raawwadhee ustaaza Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjaraa wajjin haasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati. Baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii nikaana godhanii. Baada nikaana godhanii immoo sume silaa akkana jettee isti bakka nikaas godhame birrii deebisi kana kalli naa deebisteetti sumeen jedhin birrii namichicha sumeen birrii naa deebisteetti jedhine otoo ati naan deebisin akkamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda addaa naa qabde jechuudha. Rikoordii viizaa kunoo sii xumureeraa erga as geessee rikoordii wanti ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jara birrii tiraansfaar godhaa. Ergaati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisin jedheen takka turee nikaan godhamee birrii koo naa deebisin jedheen birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hani naan jette. Viizaan cituu tikkeettii cituu ragaa qabda sumennaan. Sumayyaa Amboo. Waa'ee Kaayiroo dhufuu kana viizaa hojjetuu kana Awurooppaa deemuu kana jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata. Ani waa'ee Kaayiroo ofirraan beeku. Deemuu akka barbaadu Kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaade viizaa nama hojjetu naa barbaade jedhee moo isitu iyyuu Kaayiroo karaan jaan deemtatiin jedhe. Kaayiroo ani waa'uma Kaayiroo iyyuu hin qabu ani otoo naa danda'ame yoo maatiin kiyya manallee ijaarradheen ture biyyatti galeetuma nageenya jiraachuudha. Yoo maatiin koo immoo nageenya narraa dhorkanii mana kiyyallee narraa fudhatanii ani birriin Sumayyaatti erge kana ittiin biyya Arabaatti deebi'uudha kaayyoon koo.
لا أما Siigalee من ديجامو أبو ما kanaafuu كنا تتوه دايركت warri جابي nurratti كبابا dawwaltan ديبس dhiifama guddaa. نو سمع دايركت ديبس Laa ilaaha واي illallah. دبي راجلني كايرو دكو أوروبا دكو Ayyee كان ayyee situ isheetu natti gaafatemo kaase isitu karaanu jiraati dhaggeeffadhu. oofatin jedhe Isheetu sagalee kudha gamaa ramni namanna irratti dawwale dhiifama. Ela isheetu ani kaayyoon koo akkuma sittime wayne keessan jira miti dhagaan jira dhagaa maara dhagaan sinitti dhiifama namanna irratti dawwale. Sinittime karoorri koo kan inni akka hiriyaatti ishiin mari'adhe yoo maatiin kan kiyya natti jijjiiramuu baatanii ani mana sana gurguradhe hojii dhuunfaa kiyyaa banachuudha. Garuu immoo maatiin koo natti jijjiiramanii mana kiyyallee na dhorkatan. Baada kana nan murteesse bakka silaa otoo birrii sumayyaatti ergu sanaanii ani biyya arabaatti deebi'uudha kan inni ittiin birrii biran biyya geenye arabaan amma deebi'iin fiizaa mana kana madamsaatii kana dalaguus. fiizaa biyya alaa kana isitu akka deemtuuf si kakaase moo situ naa barbaade jedheen dubbiin rakkoon achi Isheen na kadhate. Elaa isheetu na kadhate isheetu hundeemta bareedduudhaan aan jettee natti faarsee naa gaafate malee ani waa'ee kaayiroo sumayyuu sammuu koo keessayyuu hin jiru. Ishumatu na abaabbalee waa meeqa jechan taane bara otoo dhuftee argite bar jireenya gaariidha bar quraana qaraata bar maaliidha jettee waa meeqa natti abakatte malee an kaayiroo warra jirullee umaayyuu ani kaayiroo dhaqu guyyaa tokko sammuu keessatti hawween beekullee uumani na wine jechuudha. Kanuma. waa'ee Awurooppaa Waa'ee Awurooppaa sammuu koo keessa hin jiru ishiinumti naan jettee na kakaastee yennaan numaan karoorfadhe malee kaayiroo dhufteetu achirraan Awurooppaa deemtaa jettee ishiin na kakaastee hiriyaan tokko namatti dhuftee waa tokko namatti faarsite dhuguma namatti fakkaata isheen natti faarse malee ani kaayyoon koo maa inni biyya arabaan yoo maatiin koo qabeenya kiyya naa kennan gurguradhee biyya arabaa kanarraallee ofirraa dhiisee jireenya biyya keessaa jiraachuu yoo isaan na dhorkatan biyya Suudi Arabiyaa deemu dhawwiin koo kanadha. ayye እሺ ፊዛ amma እሺ waan hunda haasoftanii fiiza irra walii galtanii birrii meeqa itti ergite 220 itti ergeennaani 220 keessaa siifan deebisa bakka siifan deebisaatti hoggaan itti dawwalee bayyaantu natti dawwalaatte silkiilliin gootee gurrarratti na cuftee aga daftee naaf hin deebistu inuman kadhadha achii maal gooti gaaf tokko ustaazi haliinii siifaa dabarsottee birrii 10,000 akka isarraan qabaa ani siifaa dabarsu naan jettee achi inni naa dabarse garuu immoo laayivii gubbaarratti garee shaadaa gubbaarratti immoo ustaaz aliin iyyuu jira ustaaz aliin iyyuu qarqaaraa turre jettee maqaa kootiin iyyuu garee uummattee birrii sassaabaa turte jechuudha ishii qarqaarra jette birrii 10,000 immoo siifan galcha inshaallah sume birrii kan keenaan jette birrii 10,000 immoo naa ergiteetti kanuma kanarra waan walii gala birrii kee meeqa kaatiisitti ergite birrii 220 yoo immoo ani isa doolaara itti kenne ani sana saabu san itti kenne ishiin yoo kana saabbattu taate doolaara maannoo birrii Itoophiyaa birrii 3,000 gizee tokko naa ergiteetti akka gargaarsaatti jette isa yoo kan irraa saabbattu taate fudhattu irraa birrii 3,000 jechuudha birrii Itoophiyaa kan ani wama takka qashii ofitti hin dabarsu jechuudha isan nyaadhe iyyuu isan dalagadhe nyaadhee fi dhiisee Allah waalam rabbi beeka waan ta'eef yoo dhuguma birrii nyaanne jette yaanni ani dabarfadhu ishi biizaa tikeetti cite amma waa'ee fiizaa gochuu kana keessatti tikeetii haa ta'u fiizaa haa ta'u birrii ati galchitee kaatee isiin tikeettiin si ergite jira viizaan jira otoon isa argeen dubbadhu an sirumayyuu ittiin dubbadhu sumee meerri risiitiin jiraayii biizaa hojjedhette sila tikeettiinis citee deemuu didde jette Allah waalamisatti daarii sani kan hiikamne maal isa laayivii waan hundumtuu haafu tikeettiin umtaati kutteef qaataadhaan miti aboosa birdiinitti madheera jechuudha. Isa ishii waggaa tokko har'a gadinatti baati jettu ji'a lama otoon guutiin birrii koo waqqaseen bara 2025 keessa aboosa birdiinitti madheennaani birriin 225 bara 2025 akka manaan hin baane illee hubadheera namoota baay'ee warra kaayiroo jiranii meedikaalli illee birrii 20,000 naan jetteet bara 2025 keessa narraa fuute. Biizaan illee birrii 200,000 tikeetti faanattee kan fuute warra bara 2025 keessa biizaa hojjetan gaafadhennaan dubbiin kun dhibba akka soba ta'e birrii 15,000 iyyuu hin baasan jechuudha hamma 3,000 fi doolaara 3,000 wayi ta'e malee jechuudha bara 2025 keessa kanallee warra kaayiroo jiru eejensii kaayiroo jiru keessa adda baafachuu dandeessu jechuudha naan ergine hin agarrean. Okay. Galatoom ulfaadhu.
sume waan obboleettiin keeyyattu argite kuno hiriyyaadha feesbuukaa wal baranne koomentii naa barreessite jaarsa biyya alaatii nama sheekaa si arginaan jette kaayiroraan awurooppaa deemtaa si heerumsiisanaan jette birri 200 fi nama sanatti immoo kan nikaa walitti fidden wiite adda baane irratti immoo jechuudha nama sanaan yaani. Kan adda nu baafatti immoo bakka carraa keessatti agarre bakka dhiisi waan ta'e amma kokkosii kenna waa'ee birrii sanirra sagalee heerumanii sagalee dhiiraa baranyanii kabirallee heerumtee yoo dhiifte rakkoon qabu riskii bakka riskii malee dhaabatan dhimmi jaarsaa homaa rakkoon qabu feestaala fi dhiiratu lafa guute rakkoo miti. Sube waan isiin jette kana dhageette wanni Sumayyaan amboo jettu kun sibira jira ati maal quba qabda kamtu sirri kamtu sirra kaayame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee rakkoon qabu yaada kiyyatti osoo ittiin fufini waan dubbatte kanarratti ragaa nu gaafataan deemtani. No dura yoo haasofni keessaa walitti galee wal amantan isin araarsina yoo mootu kun sirrii miti ragaan kanaa kana jette mootu situ himatamtu waan ta'eef situ ofirraa kuffisare. Hayyee. Isin himattuudha waan taateef. Taatee jalqaba irratti akkuma isheen jette Facebook irratti waan uummata islaamaa ilaallatu wayii poosti goote yeroo sana isheeni akkuma namni islaamaa ishee miidhatte jechuudha. Kazaan komantii barreesse fi maal taateen jedheen gara keessatiin illee gaafadhe waan tokko naan hifte yeroo sanatti jechuudha. Dubbiin walitti galaa jiran barreessin akka feesbuukaan wal baradhe jette amanaa jirti. Koomentii homa gaarii barreessaa isin dura dubbii dhaggeeffadhaa fi xaxxuutunillee warri koomentii targaggaa. Keessattuu deeggartoonni tokkummaa targaggaa lamaanuu obboleewwan kenna ilaalcha gama tokko qofaan fudhatina. Eshi dubbadhu sume. Yaada sanarratti kennee fi nama islaamaa osoo hin taane ati islaamummaa laaltee dhufte jedhee yaada tokko kenneef. Ishee kana ofitti qabu kan qomoo ijoollee gara islaamummaatti dhufte hangareen qaba akkasitti walitti qabaatiin hin ture jechuudha. Barnoota irrattis haa ta'u yaadota tokko irratti. Yaa ta'uutiin malee ani yeroo sana bara 2024 naannoo ji'a 7 waan akkasii jechuudha. Kara biyyaa galuu fanani. Ani akkan biyya galuu hidullee itti meetiin hin jira na gaafatte jechuudha. Biyya galtee onnaan ani gara Kaayiroon deeman jedheen. Kaayiroon ni deemtaa jedhee wanti ani ishee gaafadhe tokko hin jiru. Ofii isheetiif anillee deemuun barbaadaa naan jette. Ani information isaa irraan beekuun jedheen guyyaan bararaa kiyyaa Santambarii 19 waan akkasiiti. Ani kara biyyaatti gale. Gaafan kara biyyaatti galuudhaan waliin haasofna anis deemuun barbaadaa naan jette tole information jiru siifan guura laakiin dammoo ani hin beekuun jedheen. Yeroo sanatti wanti irraa beekuu fi namni irraa beekuu hin jiru ana viizaa kan na hojjetaa na erga abbaa manaa kiyya malee ana miti hin beeku jechuudha. Sanaan booddeetti hayyee ani qarshii qabu kana nama dhufa irratti galchuun qabu viizaa na dalagdaani akaawuntii keera naaf haa galuu naan jette. Yeroo san isheen illee galuudhaaf kaate. Yoo galuudhaaf kaatu garuu yaada wayii naaf qoodde. Adii haadhan qabu naan jette bakka inni itti galu hin qabu naan jette anaan. Rakkoon qabu yootiin bakka itti galtu illee dhabde bootaa siif goonaa hanga karoora kee xumurattu hin jedheen. Mucaan tokko ni jira ni kaamsi godhadha naan jedheera waliin haasofna laakiin garuu birrii hanga qabu kanneen kana na gaafataa naan jette. Yoo akkas naan jettu namni ammaanii qarshii si gaafatu boru akkamittiin jaarsa siif ta'uutiin hin danda'a Sumayyaa hin jedheen. Achumaan ofii keetiif yaada kan itti yaadin jedheen. Kazaan kalaas bakka ofirraan isaanis Kaayiroo deemuun barbaada naan jette. Amma guyyaan isheen dhufuu geettu fi guyyaan ani deemu wal jala gahe. Iyya tikkeetti murameetiin hin jira. Isheedhaan waan tokko wanni ani eegaleef tokko hin jiru sa'aatii sanatti hin beeku waan ta'eef jechuudha. Ani achi gadiin bu'ee bilbilaan qubuma wal qabna. Namittiin ani waa'ee viizaa kanaa wal qunnameeni qaaman jirti. Qaamanis fidachuu ni danda'a. Warri Kaayiroo keessa jirus dammoo qaaman naqee isheellee gaafachuu ni danda'a. Namni viizaa san dalage ni jirti. Ammayyuu jechuudha. Kazaan akkana jedhee itti namitti itti tole naan jette gatii sana himte. Birrii isheen baqattuudha ni beektaa warri baqatan biyya kana akaawuntii Itoophiyaan qabu moobaayil baankingii. Birrii immoo akkuma beekamu uummata Kaayiroo malee uummanni kara biraa beekuu baachuu danda'a. Doolaaraan malee birrii Itoophiyaan barbaadan. Doolaara dammoo baankii dhaqxeetiin hin bituu hin dandeettu. Biyya kana keessatti akkuma isin beektan jechuudha. Somaaliirraa yookaan dammoo Oromoorraa yoo bitatteen alatte jechuudha. Namittiidhaan akaawuntii biyyaa naa kenniin jedheen jalqaba irratti jechuudha.
akaawuntii biyyaan barbaadu birrii asiitiin barbaadaa naan jette. Ka viizaadhaa as deebisee fi kenneef namittiidha jechuudha birrii sana yeroo sanatti. Sumayyaa walumaan fedhuma isheetiin naaf gootu malee naan jette jechuudha. Akkasitti erga namittiidha kenneefi raawwadhee viizaan ishee ba'ee Sumayyaa qophaa'in jedheen. Qophaa'ii tole naan jette. Hanga kanaa piroofaayilii kiyyarra suuraa kenna wayiitu jira. Namni ishee nikaa godhate kun jechuudha. Sumayyaa lakkoofsa ishee kanaa naa kenni naan jedhe. Laa lakkoofsa namaan kennu ustaazan jedheen. Laa intaluma akka kanaa kanan abjuun arge naa kennitu malee naan jedhe. Ishee abbaan heeyyamsiisin jedheen. Isheedhuma heeyyamsiisee lakkoofsa isaa kenneef. Waliin haasa'an. Ana na gaafatte. Ana miidiyaa irratti malee keessa isaan beekuun jedheen. Haala miidiyaa irratti ittiin beekumoo akkanan jedheen. Namni sun nama miidiyaa irratti beekama. Kaza walii galanii nikaa godhanaa naan jette itti yaaddeen jedheen. Kalas bakka nan godhadha naan jette hayyee ergasii walii galtanii jedheen. Akka as dhufuu iddullee namni sun yeroo sanatti ni beeka. Isarratti illee sagaleen hin qabu ani. Kazaan birrii tikkeetti isheen galfattee namitti waan hundaa xumurtee namittiin asitti badii hin qabdu. Isa kanas waan kana dalagdee namittiin mataan ishee akkuma teechetti jirti ni jirti. Yoo barbaachisaa ta'e fidachuu hin danda'a takka. Lammaffaa irratti dammoo nikaa godhatanii gaafa nikaa godhatan sana gruuppi hidhinaan jette. Gruuppi hidhoo naan jettu isatu si barbaada waan ta'eef barbaadamaan si hidha. Ani akkamittiin gruuppi si hidha innumti yaa hidhatun jedheen. Gruuppi sana ofuma isaaniitti hidhan. Hidhanii ka'aniitiin anallee aadirratti na godhan. Gaafa sanni kaaniin godhan. Gaafa deemichi ishee dhagahuu ga'u deemuun barbaadu naan jette. Isheen jechuudha maaliif ennaa isatu na dhoorge naan jette. Isallee karadhe. Waan biraa miti seentee bahuu ni dandeetti. Torban sadi ta'uu ni dandeetti. Maaf dhoorgitaniin jedheen. Laa anis biyyumarraa hin fudhadha akka isheen deemtuun barbaadu naan jedhe. Isheen illee deemuun barbaadu naan jette. Guyyaa hedduu irra deddeebi'ee gaafadhe. Asii namitti dammoo tikkeetti kana viizaa kana hojjette maalan jedheeni haalli nageenyaa xiqqoo sirrii miti. Naaf obsiin jedheen. Tole naan jette namittiin. Ati eegaa ati dhiifama kaayisillee waan gaafadheefi. Eega jaarsi dhoogge ati waliin fidi jarru walitti dhufi jaalalli bal'aadha yaani eega jaarsi dhoogge. Eega isiin hin dhufu jette. Kaayirootti kunoo eega namni dhufee ka'ee birrii fudhatanii namni keessi bira ga'ee birrii kennita. Mucattii hin dhufu siin jette birrii maa kafalteef takka. Lammata. Kunoo Sumayyaan fiizaa hin argine jettii dhugaadha. Fiizaan kaayiroo onlaayiniidha. Fiizaan baa guyyaa san murtee isiin irraa hafte harkaa qabda. Yoo qabaatte meeti. Tamaam qo'atte siitu murakaa dubbiidha. Takkaffaa irratti viizaan onlaayin bahee erga dirree xiyyaaraa geessee kaatee irratti rukutatte. Laakiin garuu viizaan onlaayin ta'u waan irratti ergamu jira maqaan jechuudha. Ni baha. Namoonni kaayiroo dhufan ni beekan. Wantoonni viizaa sana irratti ergamu jira. Dirree xiyyaara Itoophiyaatitti isa agarsiisan. Tikeettiin akkuma murametti jira. Yoommoo dirree xiyyaara kana as seente doolaara 25 kaffalteetuma viizaa onlaayiniidhaan bahi sana irratti rukutatteetiin hin baati. Akkasi tokko jedhe. Lammaffaa irratti jalqaba irratti qabdii kenne. Qabdii kenne viizaan bahee erga ka'een booda namittiinis anuma bira galti yeroo sanatti naannoo tokko galla. Anis manfuruushaan gala mana yeroo sana jechuudha. Nama mana ishee beeku dhumitiire dura qabdii kenneefi itti kenneera qarshii kana namittiinis nan kaanne ishee kana dhiyeeffachuu nan danda'a. Tokko ittaansuudhaan bakka inni kaasitti yoo deebine inni kaasuun ni godhamee fi yeroo sanatti Sumayyaan bara 2024 ji'a 9ffaa irraa kaasee ji'a 10ffaa 11ffaa 12ffaa san mee barreeffamoo kaa sagaleen Sumayyaa birrii kiyya naa deebise ka jedhu kaa sagalee isaa ta'u haa dhiyeeffattu tokko lammaffaa irratti. Mikinaatu waan kiyyadhaa yaabaduu dhiisi bakka arganidha dhoorge naan jette gaafattii tan kalas bakka Sumayyaatti jireenya keenya keessaa nuuf bahi naan jedhe isaan jechuudha. Innis akkas naan jedhe sagalee isaan hin qabu. Dabalataa immoo irratti ergitee ka jettuu fi irratti ergeetiin hin jira. Tikkeettii san irratti amma nu kasirraa barbaannu tokkoffaa. Na ummanni illee silaalaa jira. Kasirraa barbaannu tokkoffaa akka gaafititti biyya kana nama biraa kafa gootii miti. Nama ilmoollee fiduu beeku argaa jirta. Atillee atuu dhuftee na fakkaate biyya kanallee waggama dheeraa jira. Hin beeka warra nama fiduu kanallee hundaayyuu karaan beeku malee hin beeka.
gaafa haadha faadhatirraa eegale jechuun namni kan dhufu eegale san durallee xiyyaaranii eega namni dhufee ka'ee dirree xiyyaaratti yoo nama waliin amanneen taate dirree xiyyaaratti kennitaa fi yookaan immoo sii fidee dhufee fudhata birrii qabdii yoo fudhatellee rakkoo miti. Eega abbaan manaa jireenya keenya keessaa bayisiin jedhe eega isiin hin dhufu birrii kiyya maasii galchi jette ati namitti dallaalaa tanaa maaliif birrii kenne? Hayyee ila waan kun kan kenname birriin kun akkamii dubbiin fitachiisi dhiifama. Erga waan hundi xumuramee guyyaa isheen deemtu torban lammaffoo dhuftuutitti qabameef guyyaan lammaffoodha. Gaafa san galgalatti qophaa'e jedhee irratti ergisu wayyaa irratti. Namittiin dammoo tikkeettiin mura birrii as kennette nama na bira jiruudha kenneen jira. Mayyaatti una bira eerti waliin galuu osoo hin taane walitti naannoo tokkodha. Kennee fitiin jira birrii kana jechuudha. Amma erga waan hunduu xumuramee jidduma isaan keessatti Sumayyaa yaada jijjiirte. Yaada jijjiirranii itti yaadin jedhee Sumayyaadhanis namicha illee nan karadhee feddu waan kana jalqabarrayyuu kanarra jirti intalli kuni waan asitti simiitu tokko hin jiru oofee tan asitti illee wal arguu ni dandeettani akkana jedhee namichi hubachiise hin dide namichi hayyee kalaas nan dhiise namittiidhanis dhiisin jedheen yoo isheen dammoo as keessatti Sumayyaan na fiduudhaaf akkana itti kun dogongora ani guyyaa tokko akkas jedheen hin beeku. Namichaan dammoo fedha isaaniitiin walitti dhufan ka gargar bahammoo fedha isaaniitiin erga namicha kanaanii gargar bahaniitiin dhufteetiin wal loluu eegallaan akkana naan jettee naa himte. Ramadaanni dhufu darbe kun waggaa kanaan wal loluu eegalan Sumayyaa yookaan biyya kanaan dhufuu barbaada namitti san deebisii naa dubbisii naan jette. Gaafa deebisii naa dubbisii naan jettu namittiin kun waan kana dalagdeetiin hin jirti. Yoo akka haariyaatitti sii dalage malee ka duraa badeeraa naan jette namittiin. Mikinaatuun badii kiyya osoo hin taane badii kan keessanidha. Sumayyaan dammoo yaada jijjiirte yaada dhufuu kana hagam turtee jijjiirte? Isheen immoo yeruma san jijjiirte akkuma nikaa godhattee guyyaa lammaffaa sadaffaatti jijjiirte yaada kan. Eegas deebitee dhufuuf hoo hagam turtee? Dhufuudhaaf dammoo ittiin naannoo 6-4 erga namichaan wal loluu eegalanii addaan boosoo hin taane erga wal loluu eegalanidha. Kan dhufanaan jette deebiteetiin jechuudha. Amma wal lola isaanii kanatti illee rakkoo isaan gidduu jiru nufurra jennee yoo yaalnu ustaazota hojii yoo gaafa namicha aadii goonu namichi dhiyaachuu dide. Ana ammoo sin ilaallatu naan jedhe. Namichi ishee fuudhe kun jechuudha. Isheen dammoo rakkoo ishii waan hundaan himataa turte. An dhugaa hidhee akkan irraa furadhuuf jechuudha. Birrii dammoo garee walitti qabdeettus garee sanis naafaa fidduu birrii kennanis naafaa fidduu tokko. Lammaffaa dammoo aliin birrii kana isheedhaaf ergee qarshii 10,000 isheedhaaf ergee ani achi dura kasiyoosii minaamin ergeef hin ture hanga biyya jirtu waan danda'uun cinaa dhaabbataan ture jechuudha. Biyya namaan deemanaan jetteennaan. Waan isheen qatarratti ishee gargaaran ture. Hatta isheen onlaayinii irraa yoo dhabamte nama onlaayinii irraa Itoophiyaa fayyadamuun bilbila kanarratti bilbila akka isheen onlaayinii irra galtuun jedheen. Isheen biyya namaa ta'echa akka nama Itoophiyaa jiruutitti na dubbisaa turte jechuudha. Biyya alaa jirti garuu. Ani immoo paaspoortii kanarratti ergi bakka biyya aramaan deebi'ennaan karaa narraan deemin jedheen. Karoota biyya arabaati jechuudha. Akka biyya jirtu gargaaran ture tokko. Lammaffaa irratti dammoo waan kanarratti ani ragaan qaba waan namittiin hojjette irratti jechuudha. Jechoota jedhame hunda jechoota amma jette kanarratti dammoo ragaa kanaaf fiddu tokkoffaa irratti gareen ani ijaare sana tokko. Lammaffaa irratti dammootiin ani koottu jedheeni guyyaa fi barreeffama wajjiniin jira. Fakkeenya bara 2024 bara 2025 jedhee barreeffama jira. Yeroo jalqabaa sana isheen birrii kiyya Sumayyaa naaf deebisii hin barbaadu kan jettu akkuma viizaa kana natti kenniteetiniin osoo viizaan kun hin hojjetamin naaf deebisi ka jedhu ragaa naaf hafiddu. Mikinaatuun bilbilli kiyyaa kanuma duraanitti jira itteerti waan ta'eef jechuudha. Okay. Galatooma adde Sume. Warri galtira jirtanillee yoo gaafii qabaatanii gaafattanii dubbiin manguddummaa yoo laalan wal fakkaatti moo wal hin fakkaattuu laalanii aariidhaan jechee tokko wal haa kaadan malee dubbiin wal fakkaatti. Isinillee warri jala kana jirtan hundi keessa warra sammuu qabu namoota gurguddaan walitti nu laalaa jira. Sumayyaan anamma warra asirra jiru manguddoota wannoo kenna. Sumayyaa ati jaarsatti barbaadetu biyya alaatti ofoo jettee homaa rakkoon qabu garuu nuti wanni sirraa barbaadnu tokkoffaa tikkeetii bara san keessa maqaa isiitiin murteef ragaa biraa guddaa icciitii keessa hojii nyaattee hojii hin barbaachisu.
ragaa yoo tikkeetii san qabaatte homaa rakkoon qabu hojjatte isitun dhufin illee achirra dhaabatanii yonnoo ta'a ragama irraa barbaada namitti miti namni akka hiriyaatti illee walii gala waan ta'eef raga tikkeeticha qopheeffadhu lama isiin ofii hafu yoo dandeette abbaa manaa isii ka jireenya keenya keessaa bahi jedhee yoo dadhabde mootu sagalee isaati kanuma kun lamaanuu siif gahaadha. Sumeen amboo mootu ati namni nama dura xiqqashoo umriin namarra jiru waa hunda namarra hubannoo qabu namaa filatuun abbaa manaa namaa filatuun biyya namaa filatuun oma hiriyyaan kalee walii qabdu sanillee karma sanitti hubatta waa'ee heerumaa nama sheekaa si ilaalu biyya faranjii si ilaalu karuma kanaan hubanna ummanillee akkasumatti hubadha namni hiriyyaan waa marate wallaa akkasi nuti araara barbaanna waan ta'eef anamma namni hiriyyaa geetu qaba maarqosoo dhufe asli haadha faaxees fuudhuu fi kaayiroo jirtaa miti naan jedhe yoo taateef hin taatiif jedha yoo siin taane siin taatu amala akkana akkana qabdiyyaan fakkeenna la misaalee no malee nama kun kuriyyaati maqaa jara lamaanii kaaftannan jedhina for example no Ameerikaa jira biyya kanan beeku dubartii as jirtu osoo na gaafate amala isiin qabdutti maaliif arri duniyaadha boru akiraadha jechuun qabrii qaba qabrii kophaa kiyya seena namni yoo na gaafate odeeffannoo qulqulluu namaa kenna achi qabii as qabii kayoo dhaqee gaafatan ittiin saarfan kayoo boru dhufe arguu jechuun sunuma akkasiititti hubanna namni sun bakka san haa jiraatu haa jiraachuu dhabuun nasiiba kana kanatti hubadha sumeen yoo tikkeetii maqaa isiitiin jiru lakkoofsa nambaraa wannoo keessa jiru kafiidaa onlaayinii sarara keessa jiru tiimii isa wajjiin jiru fidde homaa rakkoon qabu birrii dallaala nyaate yoo qabaatte amma tokko wannoo mucayyoo yoo qabaatte wajjiin gargaartaa yoo mucayyoo rokkoo qabaatte yookaan yoo jireenya bareedaatti irraa siikaatti illee jechuun waan ati nyaatte hin qabdu kun kanumaanii warri gaasira jirtan dubbii jaraa kana dhageettanii wanni gaafattan yoo jiraatte fi yaanni kennattan yoo jiraatte obbolaa lamaantu wal dhabe waan ta'eef Abu Musaab carraa isinii kenna dura Abu Mu'aaz dhageettanii. Ani deemaatiin jidduutti hospitaala hojii deemaan deemuu jira dubbii dhibbarraan dhaggeeffanne beektu amma kayyatuma amma kayyatu yaa guutuutuun dhaggeeffanne sumeeyyaa duraa malee. So jarri kun akka jedhan waliin turan sumeeyyaa lachuu. Dubbii sumayyaa eega dhaggeeffattanii aarii keessa jechoota wal haa gurganiyyuu malee wantichi sirrima hiriyyaa ta'uun fiizaa walii hojjetu birrii walii kennuun jaarsa walii filachuun biyya kaayiroo filachuun yuroop filachuun sirrima. Kuni waan fuudhaaf heerumaa keessatti namni waluma gaafataa biyya deemus wal gaafataa kun yakkaa miti nama sobuu miti. Yani kottu biyya tanaan jira jechuun san waan gartee himatanii mitiilleedha. Amma ijoon isaanii waanuma birrii kana malee fuutee heerumte abbaa manaa san osoo heerumuu baattee na nyaatee na shawwadeette san himachuu hin dandeessisileeni. So amma waanuma jidduu birrii tana kallatti birrii tana kallattiidhaan itti kannite moo namatti kannite moo ragaan itti kannite kunis waan ifa addaanaa ba'uu qabu beektu. Akkaawuntii sumayyaa asirratti dubbadhu Marqos. Akka hubannoo kootti akka namni baay'een isii hubachaa jirutti ijoo guddaan eessa jirti ka jedhuufi bakka qarshii sana qarshiin sun yoomitti kenname amma sumayyaanii tasfaayee ka jettu qarshiin suni dhuguma dhufeera garuummoo viizaa sana hojjedhee tikeettii kuteetan kana gidduutti mucayyoon erga viizaan sun hojjetamee xumuramee booddee yaada jijjiirte dubbiin achi jirti. Dhugaadha yoo erga viizaan hojjetame wanti sun already birriin kenname yoo mootummaafis kaffalamu abbaa barbaade isa kaffalamu hojjetamee lafa jira jechaa jirti. Erga hojjetamee lafa jiraate isheen kana gidduutti yaada jijjiirte animmoo birrii sana eessaa fuudheen deebisa yaada akkasii of keessaa qaba akka nu badhetti. So waan sana mirkaneeffachuudha jechuu barbaadeeti. Itti fufaa Ayyee anis Sumayyaa Ambooti dubbiin Sumayyaa Amboo. Sumee Amboo. Eega Sumayyaan viizaatii hojjette. Ameera hojjeta. Sumee Amboo dhagaa jirta. Eega Sumayyaan yaa viizaatii hojjette. Isiinuu kaayiroo kootu siin haa jettu. Atuu haa hin deema jettu. Waliigallaanuu biriin ergame. Karaan isii kunuu dhugaa isii fakkaatee atuunu haa jettuuni waliigaltee rageettanii birrii 240 baafte.
Eega fiizaan si hojjamee tikkeettiin si muramee maaliif hafte? dhaggeeffadha sirrattis deebii. Gaafa ustaaza sana walitti na fiddu kaayiroo dhuftaatii siifan hojjedha jette. Sumi akkam ta'a silaa hoo heeruminaan akkamitti immoo heerumiyettaa si viizaa hojjetaa jirta. Maalidha nan hin hojjedhu qoy garuu immoo akka namni sun siin shaawwanne anillee atillee ragaa lafa kaayyanna. Maal jettaan gaafa nikaa godhamte akka ustaanni sun boodallee rakkata sitti godhee biyya keessatti sin ganne ati biyya keessatti akka hin rakkanne anillee akka waan waraqata si hojjedhutti sagalee ragaa nan lafa siifan kaa siifan ergaa atillee ragaa lafa kaayyadhu. Ragaa maal jettee lafa kaayatta maal jettee rikoordinaa qabdaa baqqaan kaayiroo afeeraa kaayiroo hin dhufu jedhii jette. Ayyee jedhee ka'ee eddanni kaa godhamee Sumayyaa birrii kun deebisi kan jedheen birrii maaliin si deebisa kunoo akkana itti miti ennaa sana si kadhadhee dadhabee hin diddee miti naan jette. Sumayyaa akkana waliigalteen keenya akkana waliigalteen hiriyaa duramaaf akkas naan jetteen jedheen. Tayyib edda akkas naan jettee fidi viizaa hojjette fidi tikkeettiin jedheen. Tikkeetti fiduu didde achumaaniin hawwasa biriddiinitti dhaqee himadhe meeqa sirraa nyaattee naan jedhan 220 ennaan birrii haga kanayyuu miti kaayiroo dhufuuni meedikaala itti illee sagalee naa qabdanii jira biraan qaba. Meedikaala birrii 20 baas birrii 20 meedikaalli viizaan birrii 100 tikkeettiin birrii 100 walitti birrii 220 hin jiru jette. Ishi ragaa fidi kan meedikaala isa achuma teessee birrii 20 bitte garuu hin jiroodha warra gaafadheen turani warra kaayiroo keessa jechuudha bara 2025 amma otoo hin taane. Fidi ragaadhuma tikkeettii murte sana fidi rakkoo hin qabu. Ani sirraan bu'aan jedhan dura waggaa tokko dura bilbileef jechuudha. Hin jiru tikkeettiin nan dhabee viizaan nan dhabe yoo sin dandeessanii dhugumatti galatooma jazakallahu khairan haqaaf dhaabbattu miti viizaa dhuma sanaa fi tikkeettii sana fida harkaa fuudhaatiif fida kanadha dubbiin jirtu. Isaaq dubbadhu jidduu addaan sekote. Gaaffiinan gaafachuudha jedhamoo immoo dubbichi akka walitti dhufeenyaatii fi akka waa walii sobuu wayii of keessaa qaba beektaa. Angaruu akka nama kaayiroo ture tokkotti bara sana keessatti namoota hiriyoottan keenya fiduudhaa fi waan tokko godhaa turre. Dura nama kanaaf viizaa hojjechuu nama kana achas fiduudhaa fi namaasi hojjetu birrii bakka inni amanu sana keenya kaane namni sun dhufee jennaan birriitti kennina. Akka nama kaayiroo keessa beeku tokkotti jechuudha akka nama namaaf hojjetaa tureetti hundi keenya iyyuu beekna. Erga immoo ansila Sumayyaa kanan gaafachuu dhufe ati hoo erga nama biraatiin hojjechiisaa jirta ta'eeti namni siif hojjetu sun immoo dursee birriin fudhatu namni sun erga inni as dhufee kee birrii fudhata maaliif birrii kee kennite erga birrii kennite immoo tikkeettiin ammoos immoo viizaan kaayiroo tikkeettiin dura kutamee keetti natti fakkaata viizaan kan irratti dha'amu akkasii irra caalaa seerri biyya biraa adda adda waan ta'eef dura tikkeettiidha kan kutamu akkan beekutti jechuudha tareetii yoo seerri isaa jijjiirame hin beeku. Amma immoo akka mucaan jedhaa jirtutti Sumayyaan numti kuni namni kun akka inni nu amanuu fi anoo hojjedheera jedheen sagalee siikaa kan jedhudha wantichi waan wal amantaadhaan godhame waan ta'eef xiqqoo siin rakkiseen gaaffiin kan koo sumeedhaaf Akkuma isheetti shawwadanii fakkaata. yaa akka namatti walii sobanii namatti shawwadan wayii fakkaata. As keessatti of eeggannoo nuyiifuu barnoota taati. Ansumee wanta si gaafachuu qabu nama kana nama hojjetteefiif kana hojjechuuf dhiisu. Sabraddiin Tu jiraataniif tu isaan jiraataniif Abu Sabraddiin qo'ee dubbii jalqabarraa waan qabu waan sirreessu qabaa jedhe. Abu Sabraddiin ililli darbaa yoo hafte sabira ililli malee lafan agarru. Itti fufi Isaaq. Tikkeettii kana kutuudhaafii isiidhaaf viizaa hojjechuudhaafiif dursa ituu wanta sana hin argin maaliif birrii kaffaltee yoo birrii kaffaltee mucaan kun immoo hin dhufu jetteetti kisaaraan kun kan sii taamoo kan kee ta'aa kan jedhu gaafii gaafachuu barbaade. Abu Sabraddiin waan sirreessu qabaa jedhan. Salaamu alaikum Sabraddiin tiseenaa kaa. Waggaa lama dura. Waalaikum assalaam. Lakkii xiqqoo jechuma boleetiin xiyyaama maqaa hiikaasee dubbatte kana irratti waa sirreessu barbaada inni sun maali waggaa tokko dura na dhuftee natti himatte Sumayyaan Tasfaayee dhuftee ji'a 2-3 natti fakkaata dhuftee natti himatte Sumayyaa Amboodhaatun gaafa isin walii kennitan isin walii saahibaa ani isin biran jiru deemaa isinumaan fitadhaadhaa
akkuma walii kan fitadhaadhaa aan dubbii tana keessa seenuu barbaaduun jeen hunoo as jirtisi taakka jeen inni lammaffaadha deebitee ammallee dhuftee online irratti waan isaanii kana kadeemu arkee hatta Sumayyaa Tasfaayillee walitti araarsee kennaa wajjin illee yaaleen ture ammoo Sumayyaa ambollee na dubbistee na gaafatte akkaataa dhufichaa fi kanallee na gaafattee turte yeroo isin na gaafatte san keessatti ani ni beeyta gaa namni nama fidaa jiraasi biyyarraahi waa hundaa'u eega namni sun as seenee Itoophiyaa irraa dhufee as seene boodarraahi kafaltii irraa fudhatama. Eega gartee Kaayiroo seenamee booda jechuudha. Anama nama akkasittiin fida eegaan fiduu eegalee jechuudha. Isaan dubbiin isaanii wal keessa deddeemti. Waa hedduu walitti himatan. Si galeemi. Kanaafuu dhimma kana isinmaan wajjin fitadhaa jeetiin taraa duraa akkasitti deebisee waa'ee kanaa gizee akkaataa dhuficharaa na gaafatte malee dhimma kana keessatti akkasina isaan jidduutti akka wal hin harkifnee hin barbaada. Dhiifama. Ani isaan lachuutu obboleeyyan kiyya natti himatti dhugaadha seenuun jeeni akkaataa fiizaa nama. Ragaa akkana yaamanne maqaa keessa qulqulleeffatu dhutaniifi. Hin barbaadu doktoraan dubbiin fadhu saniifi. Waan sirreessu qaba jennaan bar waan nu gargaarta waan jiruse. Lakki kanuma sirreessuudhaaf. Waa isin gaafadha. Seerri waa isin gaafadhame isin warma masrii. Nama fidudha jechuun waan seerri gartee siin lafa keessee moo namni dhufaa san akka fadhe duratti tikeeta muruuf hin danda'u maallaqa kafalee eegasii fidu nama wal amaneetu jechuun yoo wal amane namni durattis fudhachuu boodattis fudhachuun seera gartee biyya saniiti moo seeruma namni dhuunfaa nama fiduuti kun. Lakki hoggaaf kanadhaa isinii hima. Kana isinii hima. Biyya kana dhufuuni higgaawii higga waxxino namni 14,000 as jirtan namni biyya kana dhufuu barbaadan higgaawii higga waxxi jechuuni. Xiyyaaraan dhufta, paaspoortiin dhufta, fiizaa qabda, mootummaa achi barabbartee dhufta. Higgaawii higga waxxino. Kanaafi dirree xiyyaaraa keessaa si deebisuun mala ka Itoophiyaati ka asiitii si deebisuun mala waan ta'eef gizee nama kee ijaan argite kafalta. Anamma mucattii hiriyyaa kiyya nama waggaa kana waggaa kuna tokko biyya kana waliin ture fide ijoollee Abu Sabraddiin isa fide Abu Sabraddiin meeqa haga Sabraddiin fa'aa duuba deebi'an hin beekani tiyya yeroo sadi Finfinnee deebisanitti Jiddatti yeroo lama deebisanitti yeroo shanaffaa dhufte jechuudha. Namuma hiriyyaattu fide jechuudha. Isin galee miti. Kana waan ta'eef higgaawii higga waxxino. Yoo namni achitti waliin kominikeetii keessa dirree xiyyaaraa keessaa qabdu sun guyyaa san hin jiraanne yookiin ijaan waan sodaatu yoo jiraate gaaffii deebisanii silkii keessatti deemtan waan ta'eef wanni sun gizee wanna koodii itti naqan osiin baatu fiilan. Asirratti waan sirreessu